booda immoo erga baddeen booda bilbila cufatti nama hunda keessaa jedhame. Ammas barbaadeen fida. Maaliif bilbila jalaan qaba waan ta'eef. Akkamitti namoota hunda keessaa akkamitti nama hunda keessaa mucaan kun eenyu namni isiin bilbilaan duuteetti bakka duuteetti jettee itti maa baate tuun boo'ichin jiru dubartiin immoo boosii bara dubartii ulfaaf ni boosii dhiirri yoo garaa jabaate illee dhiira garaa jabaatu sin argine ani dhiira achumaanan eenyu inni ati jedheen gaafa sana sagalee jira hundi tiktok keessa eenyu inni ati gaafa sana erga laphee si qaqqabdee duutee gaate laphee si qaqqabdee kaatee kumacha darbataa turte miti eenyu namnati bilbilaan duuteetti bakka duuteetti jedhaa ittimaa abayaa fudhattee fiiddee mana sanaa baate eenyu jedheen jennaan eenyu jette beektu meenaa barreessaa warri gaafa sana dhugumatti dhaggeeffattan dhugumatti yoo sammuu qabaattan gaafa sana jiraattan an gaaffii kana yeroon gaafadhu eenyuun ninaan jette barreessaa komiitii galatti eenyuun ninnati bilbilaan duuteetti amiin thank you maduu walisoo urjii thank you namichi kun tarii intala kanaan walii galee galaafatammo allahu alam amiin jedhamu kun eenyuun beektu abbaa manichumaa san mana himataa yeroo kanaa duuteetti bakka duuteetti jettee maaliif itti himteetti mucaa kana karaa dabsuutu karoorfatamee keekii bitachiisee kan isiin dabalataa dhatte eenyutti jaarsatti amiinichumatti dabalataa dhatte intalli kun inni immoo achas deebisee maal jedha obboleettii keenya namichi sitti fanniseera kottuu ol galli namichi isii tajjiirti isiin naa qabamuu qabdi jedhee uummatatti mataara waan ta'eef dhagaa yoo walitti bu'ee gidduudhaa ibiddi baagati ta'eefi shayxaana yoo walitti buufne haqa mucaa baafnaa yoo adda ajjabtaa obboleettii keenya wanti maqaan si baduuf hin jiru sababii shaantaa ati qirreetaan qabnu walirraa jette inni immoo maal jedhe sababii shaantaa qirreetaa walirraa qabu sababii shaantaa ese sababii shaantaa qirreetaa walirraa qabu sababii isin shaantaa maal gooteef jedhee sirra fannisee deeme kanaaf obboleettii koo akka mucaan dhossin namichi si kennuutti deema namichi already si kenneera akka mucaan dhossinaa gidduutti yoo inni waa nyaachisi jedhee si ergee jiraates ese yoo isarraa shakkii qabaattes please obboleettii keenya wallahi billahi haqni mucaa kana angara kootiin haqaanan dubbadhe keessaa ba'e maaliif namoonni gaafa sana achi turan guutuun jaraa shakkamtoota bilookii godhame kee bilookii dhaabaftani waamaanii amiiniin waamaa fi lakkoofsa jalatti naa kenne jennaan yookiin tiktokii jalatti meennaan ol galchinee gaafanna rabbiin sodaadhaa warri gaafa sana achi turtan rabbiin sodaadhaa rabbii yoo sodaattan haqa jirtu nutti hima haqa jirtu dhugaa jirtu ummata cinqinaa firan cinqinaa haqqi jirtu baasa isin bira jirti haqni obboleessu atis ana miti kan si shakke ummata si shakke dhuguma yoo akkam galaa jabaatti yoo xiqqaatellee jira miti harakata wayii fuula namaarraa mul'ata an utuu samiiraan koo gaafa mucaa koo ulfa jeessa galii guyyaan 5 si hafu na jalaa waa taate rabbi waan godhini inni hinjaa wallaahi sammuun koo akkas nagaa ta'e nan argitan isuma dhugumaa rabbi jechuudha isuma dhugumaa rabbi sanuum ilmoo si awwalaa ilmoonu ni ta'a argachuu qabna jennee wal argee mana naasaa ilee si yaadu deebisee immoo isi caalan gammada dhiirri immoo gammada bakka murteessee haadha manaa isaatiin ilmoo arganna jedhee argatee dahuudha guyyaa 5 taphaan akkoo guyyaa 5 yeroo samiiraa warra koo guyyaa 5 dahuudha si afko anaamiti ummanni oromoo na wajjin taa'aa buleen ummanni oromoo laayibiira na wajjin taa'aa buleen yaadattanu
Ana wajjin cinqamaa ture uummanni Oromoo. Saanti sana keessatti waa wayii uumame rabbinuu hin fidinii amma dhugaadhaatti dudubbattee of deebi'ee yeroo yaadadhu isuma dhugumaa ulfa anatu ulfan seem gaafa sanaa. Inni kun ulfa ji'a sagalii duuteetti bakka jedhameetti himame akkam makiinaa irraa nu taalinu. Ulfa ji'a sagalii duuteetti bakka yeroo itti himtu akkamitti zim jedhee mana ga'ee poolisumatti dawwalee hello intalli tokko mana karaasii keessatti duuteetti jedhee hime masmaricha baasee gatee dhokotee ana wajjinan qabama dhugaatii itti wanni barbaade dhufu malee jireenya maaliin jiraadha sana booddee ati mana kooti warri giddiidhaan fuutee kanaafan jedhee gaafa sana wanta hambiseen jiru gara kooti giddiidhaan fuutee humnaan kanan jedhee kanaafan giddiidhaan namni fuudhee iyyuu kanan godhu mee fidaa gurbicha amiinis fidaa galchaa yoo dhaggeeffachuu danda'a amma maal godhaa beektu yoo waa'ee mubaa namatu akkana jedheen ta'a yoo maqaa mubaarakii haasofte maal jedhee ijoollee wallaggaa walitti buusuu jedhee gidduudhaa baduudhaa wallagga jettee jedhe baguma ijoollee wallaggaa ajjiraatan gaafa sana baguma obboleettiin as jiraatte xoosii wallaggaa si haa baasu wallaggaaf sagalee ta'uun jedhe namni akka kootii wallaggaaf sagalee ta'e dhalataa wallaggaani. Mube dhaggeeffadhu. Jarri wal beekanii bara. Wallaggi dirooni dhaamu mubaaraktu kan yeroo taa'ee birrii tokko birrii lamaan sassaabee kadhatee wallaggatti ergaa ture. Digalee namti amma kootii wallaggaaf sagalee anas caala ta'e jedhu haa dhufume asirratti. Yeroo marsaa meeqan deeggarsite gaafa chatiin dhahamu gaafa manna mantaa rukutamu wallaggaan keessa gaafa maal jedhu maallaqa eenyunni akkaawuntii jaraa fichisiisee deeggarsiise eenyunni mana banee natti maamemi eenyumanni wallaggaaf sagalee ta'e sa'aatii wallaggi rakkoo keessa jiru natti hime qoshaasha ajala deeme wallagga jetti jedha maal kun inni baalageen amma tokko namni hin jiraanne yookiin bilbilaan naanaasee na salphiseera mucaan kun tu bilbilaan naanaasee keessaa waliin haasofne jiraanne lakkii wallaggaaf sagaleen ta'u jette naan jedhee ijoollee wallaggaati mahayyimiin ani inni dhibe mahayyimiin akka mummatti kan fudhate hin jedhe malee inni kaan illee yoo si waa beekaadhaa fi yoo akkana goone keessaa baana jedha mahayyimichi kun eenyuma inni afaan kaa ilaala kan gaafa sana maal jedhatutti duutee jennaanii poolisiitti dabalatanii kana godhe jettee zana inumaayyuu akka tokkotti kolfaa turte miti hima waa wayistee gaameera akka waan haati manaa jee ulfa jee sagalee jalaa duuteetti dubbataa turte ati mee dhugaa dubbadhaame gaafa sana namichi kun akka waan nama ulfa jee sagalee ilmoo wajjin dhabeetti dubbataa ture namichi kun hin shakkamta inumaayyuu gaafa sanaan tokkoffaa giddiin fuuteen siin jedhee mucaa kana maaliif fuula kee argeetan sanaa itti dubbataa turte ulfa jee sagalee nama lama lubbuu lama dhabdee bakkattati warra kee jaallattuu fi ilmoo kee arguudhaa hawwaa turte yoo dhuguma ta'e jechuudha dhabdee bakkatti akkamitti mataan kee nagaasi ta'e immoo inumaayyuu obboleettii keenya rabbiin akka kee habaasu naa waamaa waan hangaafadhu qaba dhiirri tokko yeroo dubartiin ulfooftu abadan sin barbaadu jedha dhaggeeffadha sin barbaadu mbaaf ta'u ulfa kana yoo ta'e keessattuu biyyoota arabaa keessatti dhaggeeffadha dhiironni parsantii 90 wallaahi dubartoonni meemee ragaa ba'ame akkatti deessan isiniif rabbitu beeka biyya arabaa keessatti dubartiin ulfa koo fudheen deema jettee deessi malee dhiirri jaallatee naan hin deessu parsantii 90 keessanii warri biyya biraa jirtan dhaggeeffadhaa warri biyya faranjii yookiin biyya jirtan dhaggeeffadhaa dhiirri jaallatee jennaan dubartiin hin deessu biyya arabaa keessatti gaafuma siin ulfa jettee gammaddee dhuftu nan laallatu yoo diqaalaa nama biraa ta'e dhaqiitii abbichatti barbaadi malee baasii qoricha liqimsiisiin jedheera yoo si shawwaddee illee hawwitee ulfoofte deemi jedhee meeqa ari'atan ta'e meeqa jaarsi walitti fidee asfaraarra'ee maal jedhee mana keessaa ari'ee seettanii maan dhugaa jirtu ummata mana keessaa ari'ee gowwaa kana gara akka taasaan hin beekne miti namichuma kanatu shakkamaa danaa fida geessanii mana keessaa ari'atan ta'e maanguddoo fudhattee dhufte gizee meeqa gadi baatee bakkee bultee maal jettee
erga ulfichi ji'a ja'a namni ga'u ka'ii namni dhiisii namni sitti kolfaa rabbi sitti mufataa hadeessu bakka waa tokko gochuu hin dandeessu najjeeftaadha intala namaa jedhamee jennaanifi dhiirri walitti mee isaa dhiirri gaarii yoo jiraate ji'a ja'a ji'a torba argasiin geessi ofitti fudhatee amanee fudhata. Isumaayyuu reessanii isumaayyuu hin ajjeese yaadaan fedhanu dhiironni. Abbumaan fudhatamu beezim jedhi wallaahi hin fudhatu ijoollee meeqatu qofaa deessee gaafa guyyaa 5 nama hojii dhaqeefaa jira biyya kanatti daa'ima harkatti gatee inni dubartii biraa duukaa kan fiigu nama meeqan beeka nama dugdatti baatee dalagu abba irra dhiisee isee gaafa ulfataatu kaasee amma namichi kun namanni ijoollee sana keessaa duukaa fiigu qabaa. Gaafa sana maal jedhee inni siin duutee kaatoo eessa jetteenaan intala sii tokko fudhadheetanii gaala keessa bulee jedhe. Yaadattuu gaafa jennaan obboleessoo intala sii kam isiidhatii fudhattee gaala keessa bultee jennaan isii kanaa jedhe. Warri kee duutee intala kamtu gaala keessa fudhatamtee deemamte kan jedhu shakkii wayii keessa galee. Dubbichi mucaan nyaatamu gaafa sana murteessina. Mucaan gidduutti nyaatamtee yaa haqaa dubbadhu. Geessanii ijoollee sana cuunfuu barbaada qorannaadhaan Oromoon jajjabaan qorannaa beeku cuunfuu barbaada. Geessanii tokkoffaa irratti maatii wanta gaafadhu rabbii sodaadhaati urjii ergamaatii dheettee ayyaantu nama ulfa yeroo jalqaba ulfooftu abbaa manaasi baasi jedhaanii ture moo dahii jedhae amanee fudhate. Naahima. Mubee asirratti mubee dhiifamanaaf godhu hunda dubbachuun barbaadu hin beeknu waan kana. Duutee ishee argeenye malee nuti yeroo isheen garaatti baatte hin beeknu. Meemee yeroo isheen garaatti baattu firri isinitti naannoo jiraattan filees adaraa rabbii. Adaraa rabbii. Warruma godhanyaa ishee mucittii kanatti qorachuu qabdu mubee mucittii Arsii waggaa 4 hawwaliin jiraatte ishee qoradhu. Har'allee kan reefa laalu waaqa isheedha. Kan boo'eenaa daawwanii doreeffaan jira jettee mucittii Arsii qoradhu hunduma isaa isheetu beeka. Reefa laalus kan nagara mucittii Arsiiti. Ishee bichaa dhaqi ishee fi isa duwwaa. Mucittii Arsii sana ishee gaafadhu. Isheetu beeka. Hoo jiraatta zalaa walaagaltoo hin jiraanne immoo gaafadhu isheetu beeka hunda isaa. Dhiironni isin jedhaa jira. Yaa dhiirota parsantiis 100 keessaa 90 gaafa haati manaa keessanii ni kaa mana hojii teessee rabbiin isiidhaa kenne yookiin kiniinii tuti nyaachiftu gaaf tokko dagatamee shawwadee rabbiin ilmoo isiidhaa kenne gammaddee kan mana ijaazaatti amala kee gatii beektuuf mana hojii ji'a ja'a teessee deessee jirti. Mana hojii ji'a ja'a teessee ijaazaa boodidde birrii gadhabitiin inni barbaadu jettee birriitti ergitee yoon itti hime geessanii yoon itti hime baasi naan jedha baalageedha jettee jiru. Ulfa ji'a ja'a qabattee mana hojii madaabiitti hin bahinaan jetti ijaazanaan jettee jechuudha. Yeroo isiin ijaazaa baatu kan humnaan keessaa baasittan hin jirtanu dhageessanii hin beektanu adaga uummanni waan shamarran balaan shamarran irra hin geenye hin jiru. Shamarran biyya Arabaatiif kabajatu mala. Dhageessanii kan mana hojii dhokottee teessee ji'a ja'aan gaattee ulfasii bakka kana booddee baasiidhaan jedhu jettee fudhattee dhuftee sarpiraayizii godhaan garaa keessa dhiitee meeqa jira. Dhaggeeffadha. Kan baase dirqamaan baasise meeqa jira tus hin boossu. Takkaa dubartiin ilmoo arganna jechuun ni himne. Paliis shamarran gaafuma itti heerumtan dhiiraan jalqaba karoorri koo ilmoo argachuudha jedhaatti ma'a. Ishii shamarran. An jalqaba karoorri koo amma maallaqa nan qabaa maallaqa ittiin guddifadhu ilmoo argadhe ilmoo waggaa tokko sitti kennee hojii galuudha. Kanas yoo si ta'e dhuguma na jaallatti jedhaatitti namni nama jaallatu dhiirri dhugumaan jaalalaaf si barbaadu ilmoo siif kenna yeroo jalqabaatiif. Rabbiin namaa kenna akka itti deessu siif eeyyamu. Amatu guddifata jettee ittiin ta'a. Yoo sirraa Mustafaa Shariif odeessiteetta jedha. Isa akka keetti kaan dubartii fuudhee dugda sitiif jecha fuudhu taa'ee biriirraa nyaachuu jecha fuudhu. Dubartii abbaa manaa keessatti biriin kennina. Geeffadhaa.
abbaa manaa keessanitti birrii hojjettan sana hin kennina. Amantaa islaamaatiin hojjedhuuti abbaa manaa keetti kenni inni surree bitatee itti bashannanu kan jedhu jiru. Eenyuun walitti qabaa godhe? Eenyuun abbaa manaa walitti qabaa birrii godhe maa? Dubartii walitti qabuu dandeessu hojjettee kaate. Fedhi sheeka barbaadu firii keessa barbaadu irratti dhugaanatti mee hotte immoo. Gaafa naaseyan likkii sitti maa jala deemtee komintiin barreessin. Ushaa. Abbaa manaa keetitti birrii lakkaa'ee kenni kan jedhu jiru amantaan. Dubartii inumaayyuutti isinii dabaluudha malee. Dubartiitu qalbii qabdi. Kana booddee dubartoonni abbaa manaa qabdan birrii keessan yeroo hojjettanii fiddan bakka gaarii shaantaa keessa kaaddaa kutee fuudha garuu paantii keessa kaaddaa harma keessan keessa kaaddaa deema. Isintu qalbii qaba dhiirarra. Inni ittiin fuudha dhaqee warra kan biraa irratti gaafa quufee jedhati birrii cuboo geessee hintee jedhe sirratti fuuchuu sirratti jala jaluutti deemaayyuu. Si jaallataa miti birrii kee walitti qabadhati qofaatti. Gaafa biyya galuun ga'ee walitti fiddu birrii keessan. Innis isa hojjete haa fidu atis isa hojjete miti. Yeroo ammaa kana akka dubartiin akka garbittiitti ilaalamaa jirti. Dubartiin garbicha kana godhe garuu isin. Sinirraa dubbachuurra isin fixuutu dhiyaata. Isintu garbicha of hin godhe. Naan akkana jedhu bultiin qaba haati manaa koo jala jirti. Haala manaa koo sumuunii natti hin kennu. Amma raatte sumuunii yaada garbu. Maallaqaa fasi fuudhee harreen bitadha maallaqa. Harree bitadhee tan bishaan itti fe'ee olii gad deemee gurguree walitti qabadha. Ati harree miti. Silma gaafa dhiirri hojii maratee hojii guddaa shamarran galchee taa'ee birrii irraa funaan wade. Amantii isa kamtu biyya alabaa keessatti dubartii mana hojii hidhattee laffaate maallaqa sii irraa fuudhaa amantaa isa kamtu hin jedhe. Natti maame warri amantaa keessa jirtan meeme. Namoota guddaa meeqa salphattanii jirtu biyya alabaa keessatti halaa kamtanii jirtu. Amantii kiristaanaa isa kamtuyyuu dubartiin dhattee shinti beetii miicittee dhuftee himaayyuu birrii sirratti dhukkubii gadi jajjabeessuu qabalee birrii maal hirkaa fuchuudha eessa geessiti. Isin ikkoo warra dubartii mana hojii kaa'ee dugda nyaatu. Isin warra dubartii mana hojii kaa'ee dugda nyaatu. Afaan maaliitiin immoo dubartii ajjeesiftu. Dubartoonni naqaa